Question number 6. Ali helped blank space with my homework. Ali helped blank space with my homework. A, I, B, me, C, my, D, mine. The answer is me. Why? Because me is an object pronoun. That's why. Sababa mean object pronoun iteef as galuu qaba jedha. Maalif? Hiika isaa yoo ilaalte Ali helped jedha. Aliin gargaare. Eenyu? Ana jechuudha mire. Ali helped I ni jenna. Hin jennu. I subjectiidha jalqaba galti. So Aliin na gargaare jechuudhaaf na kan jedhu san miidhaanin bakka buusa jechuudha. With my homework hojii manaa koo irratti Aliin na gargaare jechuudha. Okay? Question number 7. My sister and I are going to the park. Mom will come with blank space. Okay? A, we, B, us, C, our, D, ours. The answer is B, us. Why? Us is the object pronoun form of we. Why? Because us is the object pronoun form of we. Okay? It is used after preposition with. Wanta jiru asirratti sababa asin objectii maalii taateef form of we taateef. We'n subjectiidha, subjectiin weedha. We'n subjectiidha, objectiin isaa asidha jechuudha. Nuti jechuudha kunis nuti jechuudha. So asirratti himni kun xumura irratti jira. Himni kun xumura irratti waan gaafate. So maal jedhe? My sister and I are going to the park. Naafi obboleettiin koo parkitti deemnaa jedhe. Are going to the park. Parkitti deemna. Mom will come with us. Taa jechuudha. Ummaan teenyas nu wajji dhufti. Nu wajjin. Okay? As jechuun nuti. Nuti waliin jechuudhaaf akkasuma ammallee preposition yookiin jecha with jedhamtu tana wajjin addan baate jechuudha. Jechi as jettu tun yeroo hedduu sababni tokko isas ta'uu danda'a jedhe. So kanaafi. Question number 8. Look at those girls. Do you know blank space? A, they, B, them, C, their, D, theirs. The answer is them. Deebii maali? Them ka jedhudha jechuudha. The reason for this is that them is object pronoun used after verb know jedha. Sababni isaa maali? Jechi them jedhamtu objectii maaliti? Pronouniti jechuudha. Objectiidha. So after verbi know jedhamtu boodaan kan fayyadamnudha jechuudha. Asirra maaltu jira? Look at those girls. Jolle dubartoota sanni agarta. Look at those girls. Dubartoota sana achi ilaali jedhaani. Okay. Do you know jecha know jedhu booda? Okay. Baay'inaan waan nuti haasofnu jecha know jedhamtu booda kan nuti haasawaa jirru waa'ee girls. Dhalaalee yookiin immoo dubartiilee. Okay. Waan haasawaa jirruuf so isaan nama hedduudha. Them jenna jechuudha. They hin jennu, them jenna. Sababni isaatis kan ilaalaa jiru
eenyu nutiidha kan ilaalamaa jiru isaanii waan ta'eef so isaan jechuudhaaf gochi irratti raawwatu jechuun asirratti gochi raawwatame gocha isaan ilaalamuuti jechuudha. Isaantu ilaalamaa jira. So kanaaf objectii ta'ee dhufu qaba jechuudha. Objectii ta'ee them ta'uu qaba jechuudha. They ta'ee dhufu osoo hin taane them ta'uu qaba jenne. So no, them. Look at these girls. Look at those girls. Do you know them? Ijoollee dhalaalee kanneen achi ilaali. Do you know them? Ni beektaa isaan jechuudha. Wonderful. Question number 9. This is Jamal, blank space, is my best friend. A, him. B, he. C, his. D, they. The answer is he. Why? Because he is a subject pronoun referring to one male person. Hin subject pronoun waan ta'eef akkasuma subject pronoun kun eenyutti akeekaa jira? Nama dhiiraa tokkotti akeekaa jira jedha. Sababni isaatis maqaan Jamaal jettu kun dhiiraa akka ta'e nu agarsiisa. So this is Jamal jedhe. Kuni Jamaal erga jedhe beeknee jirra jechuudha. Dhiira ta'uu nama kanaa. So maal jechuu qabna? Himni kun xumuramee jira. Amma jalqaba hima biraatii jira. Jalqaba hima kanarratti he is my best friend jette jechuudha. Asirratti akkan ta'u qorre jidduu dhufte akkanaan hin jenne. Kun hima biraatii, kunis hima biraatii. Anka jechaa jiru jalqaba hima tokko irratti dhufan. Okay? Himni walitti aanee dhufe malee hima adda addaa lama jechuudha. So asirratti hin subjectiidha, raawwataa gocha kanaati. Okay? He is my best friend. Inni saahiba koo yookiin immoo hiriyaa koo bestiidha yookiin immoo natti jabaadha jechuudha. The last question for today is blank space are learning English very well. Blank space are learning English very well. A, you. B, your. C, yours. D, we. The answer is you. Why? You is a personal pronoun that can be singular or plural when addressing people directly. Sababni isaa maal jenne? Jechi you jettu. Okay? It is personal pronoun that can be singular isa yeroo fedhe singularii ta'uu danda'u or plural yeroo fedhe immoo danuu ta'uu danda'u yookiin immoo plural ta'uu danda'udha jechuudha. Sababa kanaaf haala namichi itti dubbatu irra hundaa'uudhaan kan murtaa'u jennee mire. So when addressing people directly kallattiidha yeroo namichatti dhimma kee dabarfachaa jirtutti kan inni murtaa'udha jechuudha. So asirra maaltu ta'e dash jedhe yookiin immoo blank space are learning English very well. Okay? You are jennaan amma kanaafu. You are learning English very well. Okay? So barumsi keenya kan personal pronoun idha wal qabatu kutaan irraa xumuramee jira. Kutaa itti aanuun hanga barumsa biraatii walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Isin immoo wantoota amma ilaalle kana tokko tokkoon jalaa barreeffachuudhaan akkasuma shaakaluudhaan viidiyoo kana immoo yookaan isinitti tolee akkasuma akka itti fufamu barbaadan like tuquudhaan namoota biraatiifis share godhuudhaan akka babal'atu yoo taasiftan waa'ee giraamariitis itti fufnaa jechuudha. Sababni viidiyoo giraamarii itti fufuu hin dandeenyeef yeroo baay'ee namoonni baay'inaan hin hordofani wantoota haasawaa irratti xiyyeeffatu namoonni baay'eeni. Sababa kanaafi
So namoonni waa'ee grammar irratti xiyyeeffatus baay'ataa yookaan dhufute grammaris kan itti fufnu ta'a. Saniif viidiyoo kana babal'isuu qabdu, namoota hedduudhaaf erguu qabdu, hiriyoota keessan hundaaf share godhuu qabdu jechuudha. Kanaaf irra deebiidhaan hanga viidiyoo biraa kan barumsa bareedduudhaan walitti deebinutti yeroo gaarii siin haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now.